harmee daa'imman sadi nagahaan guyyaarraa deessee fi barsiisaa yeroo ammaan tanaa miidiyaa gubbaa irratti namoonni baay'een qalbii cabanii fi dubbachaa fi jiran. Maashaa Allah Harargee bahaa aanaa Gurawaa buufata fayyaa laaftoo Harawaatiin haati takka daa'imman sadii nagaan deessee jiraachuun isii dubbatamaa jira. Daa'imman sadeen keessaa daa'imni lama dhiira yoo taatu takka ammoo dubartii akka taate ibsuudhaan haadhaa fi daa'imman sadeenuu fayyaan isaanii haala nagayaa fi bareedaarra akka jiru buufanni fayyaa laaftoo Harawaa dubbatee jira. Odeeffannoon har'a miidiyaa gubbaarra deemu jiru harmee teenya daa'ima sadi bakka takkaatti deessee fi barsiisaa qalbii namoota hedduu cabse kanaadha. Buufata fayyaa laaftoo Harawaatti harmee teenya tana fayyaan isii haala gaarii irra jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Dubartiin ilmoo tokko dahuunii fi guddisuun hanga inni cimu namni hundinuu ni beekama. Ijoolleen sadi gaafa taatummoo miidhaan isiin sababa kanaan haadhaa fi ilmoo sanirra dhuftu baay'ee ol aanaadha. Harmeen daa'imman kana dhiibbaa dhiigaa, hanqina dhiigaatii fi hanqinoota nyaataatiin hubamtee saaxilamtee miidhamuu dandeessi. Sanuu harmeentu yeroo deessu kana oopereeshiniidhaan dahuu malti. Harmeen oopereeshiniin deesse immoo hagam hojjattee jiraachisuu fi ofii isii lubbuu jiraachisuun akka itti ulfaatu ni beekama. Harmee tanaaf kunuunsi taasifamuun gaariidha jenna. Barsiisaan isin suuraa isaa jalqaba irratti argitan kun yeroo inni dhaabbatee namoota gargaarsa eeggatan bira dhaabbatee gargaarsa fudhatu miidiyaa irratti mul'ate. Aangaa'onni biyya teenyaa ol aanoon namoota harka qalleeyyiif gargaarsa taasisaa jiran sababa ayyaanaatiin namoota gargaarsa fudhatan keessaa tokko barsiisaa kanam. Barsiisaan kun uffata yuunifoormii barsiisummaa kan silaa namni ittiin barsiisu uffatee itti dhaabbataa jira. Namoonni baay'een barsiisaan injiinaroota oomishe, kan dooktaroota oomishe, egeree dhalootaa kan murteessu kan ijaaru barsiisaan gaafa dhaabbate hawaasa keessatti gargaarsa kadhatuu fi sanuu boquu yookiin gateettii isaa gadi cabsee yeroo dhaabbatu qalbii cabne jechuun dubbachaatiin jiru. Barsiisaan silaa har'a mindaan isaa guddatee fi kabajamee silaa guddinni isaadha haala bareedaarra jiraatee nama gammachiisa malee barsiisaan egeree biyyaatiif murteessaa ta'e kan dhaloota irratti hojjetu gaafa qalbii cabu biyyattiin akkam akka taatuu fi egereen fuulduraa biyya kanaa maal akka ta'e tilmaamuun nama dhibu jedhan. Subhaanallah.